fuudhi naan jettanii kunoo kaa fuudheen waan isiniif ta'e isinitti hima. Fuudheen reefuma ji'a laman fixa. Ani hojiif ganama barii ka'een sa'aatii 12tti galgala halkan sa'aatii 2tti gala. Isheen garuu kophuma mana oolti. Ilmi dhiiraa tokko fuudhuudhaaf bu'aa bayii inni argu isinumtuu ni beektu. Yeroo ammaa kana dubartii ni fuudhe jechuurra ni bitate otoo jedhee bareedaa ture. Sana jechuuf immoo seerri biyya keenyaa waraqaa gaa'ilaa kan jedhu malee eeyyama bittaa fi gurgurtaa gaa'ila irratti hin kennu. Ani hojjetaa mootummaadha. Miindaan koo waggaa 7 hojjedheen qarshii 11,300 argadha. Sanarrattuu akka waajjira keenyaatti hoogganaa keenya malee miindaadhaan kana naan caalu hin jiru. Yuunivarsiitii irraa waggaa 5 baradheen eebbifameen hojii kanatti baga gammadde jedheen qacarameen jijjiirama teessumaa malee jijjiirama miindaa otoo hin argatiin waggaa 7 bifa kanaan hojjechaan jira. Haati koo, abbaan koo, obbolaan koo, hiriyoonni koo fuudhi jechuun yeroo ijaan na argan hundaatti anaan baay'ee na rakkisu. Anis fuudhuu jibbeen miti. Akkamittiin maaliin akkam fuudhu bitaanatti galeetu. Dhugumatti hiriyoonni koo hedduun isaanii keessumaa waliin barannee kan eebbisamni baratanii eebbifamanii waggaa 2-3 keessatti gaa'ela dhaabbatanii ilmaan tokko qofa otoo hin taane ilmaan 2-3 godhatanii gariin mana gariin immoo konkolaataa bitatanii jireenya ajaa'ibaa jiraachaa jiru. Maal kana qofaa warreen anaa gadi jiran immoo baratanii eebbifamanii hanga yoonaatti hojiillee hin qabanne waardiyaallee barbaadanii dhabanii yoon jedhe dhugumatti namni anaan na amanu hin jiru. Yaa jireenya kana isa tokkoof ganamaan milkeessiti isa akka koommoo baatiidhaan miindaatti kennitee jireenyaa fi du'a gidduu jiraachisti. Gaafan fuudhuuf jedhu mucayyoon ani jaalladhe kanaan ani maallaqa ittiin cidha ittiin siif kabaju hin qabu yoo na jaallatta ta'e akkanuma koottu galiitii mana koo jaalalaa fi gammachuun waliin jiraanna jedheen baatii 4 baatii 5 ol ishee mormeen caqaccaqeen mana kootti galfadhe. Otoo mana kootti hin galiin dura ulaagaa kan akkan guutu garuu dursiteen akeekkachiiste. Kunis yoo gaa'ela godhachuu baanne bara kana suuraa otoo waliin hin ka'iin gaa'elatti kan hin seenne hin jiruutii dirqama suuraa ka'uu veelloo dhuffachuun narra jira jettee na dirqamsiiste. Anis kanoo anuu nan barbaada jedheen ulaagaa kan irratti walii galeen jaalallee kiyya kana mana kootti galfadhe. Warri kiyyas akkam fuudhetti naaf baranii. Isheen dhuftee mana koo galtee guyyaa 3 booddee immoo mucaan isaanii mana kiyya akka jirtu beeksisuuf jaarsa gara maatii isheetti erge. Maatiin ishee araaramuudhaaf jecha qarshii 50,000 akkan kanfalu na gaafatanii. Ajab! Yoona kana ture dugdi koo lamatti kan naacite. Durayyuu fuudhaaf kan na sodaachise kana sodaadheeni. Warri ishee meeqa na gaafatu kan jedhuuni. Ani qarshii 50,000 kanfaluu miti suuraa ishee waliidhaan ka'uuf baatii 4 guutuu daabboo gogaa qarshii 10 ciree laaqanaa fi irbaata nyaachaa muka gogaa fakkaadhee deemaa gatii kiraarraa hambifadheen qarshii 4,000 baatiidhaan qusachaan ture. Ajab! Namni na arge foon kun si gatee lafee qullaatti si hambise kaa jedhe natti dubbata. Kanumayyuu hin nuffine abbaan koo dur dubartii harkatti galfachuuf gatii kanfaluu qabda. Dubartiin tola argatan namatti hin mi'ooftu. Laphee ofirraas kabajanii jaalalaan waliin jiraachuun namatti ulfaata jedhee nattaasaa ture. Kunoo jaalallee kiyya haadha manaa koo godhee manatti galchuuf foon irraa gara lafeetti jijjiirameen baatii 4 nama keessaa bahee jiraadheen qarshii 16,000 sanuu suuraaf hin qusadhe. Maatiin ishee immoo kan na gaafatan qarshii 50,000. Qarshii 4,000 kanan qusadhu kana anaaf malee isheen natti dabalamtee gonkumaa qusachuu miti qusannooyyuu yaaduu hin danda'u. Abbaa faadha kootti obbolaa kootti bilbiladheen kunoo fuudhinaan jettanii intala mana kootti galfadheeraa qarshii 50,000 garuu hin qabu intala warra isheetti hin deebisa malee jedheen yeroon isaaniin hin gaafadhu. Maalati hojjetaa mootummaa miti waggaa amma kana hojjettee qarshii 50,000 qusachuu kan dadhabde jedhanii yeroo na gaafatan akkattiin jiraadhu natu beeka. Mee jireenya kanaan miindaa kan argadheen qarshii 50,000 abjuu maalii keessa ta'een qusadha moo anis akkanatuuf gateettii dargaggeessaa akkan dha'uuf na jajjabeessaa jirtu jedheen deebiseefi jaarsolii deemanii keessaa abbaan kiyya tokko waan na ta'eef homaa rakkoon qabu. Jibicha jabaachaa jiru kanaafi hoolota 3 yoonsiif gurgure baasii keessa kaanillee ni si danda'anaan jedhee abbaan koo maallaqatti dabalee qarshii 70,000 naaf erge. Yeroo jalqabaaf akkaawuntiin kiyya qarshii 70,000 kan tuqu sanuu anaaf jedhamee otoo hin taane jaalallee koo haadha manaa godheen maatii isheerraa akkan bituufi bittaa yoon jedhe naaf salphata. Bifuma kanaanuu maallaqa maatiin ishee na gaafatan itti ergeen araara buuse. Amma immoo kan itti aanu suuraa ka'uu ofiif suufii bituu isheedhaan immoo beelloo uffisuudha. Kana durseen waadaa waan hin galeef maallaqa
abbaan koo ergerraa qarshii 20,000 qaba ofii immoo kan hin qusadhe qarshii 12,000 qaba walii galaan qarshii 32,000 suufii fi kophee bitachuuf qarshii 7,000 na gaafate baasii isaa hafe hunda suuraa dabalatee gatii xiqqaa isa jedhamuudhaan haadha manaa koo waliin mana suuraa deemnee meekaappii godhattee qeensa ishee sirreeffattee nyaara haaraas hidhaattee dubartiin ani jaalladheen ishee fuudheetu hin taane dubartii gara biraa fakkaattee qarshii suufii fi kophee kiyyarraa hafe hunduma isaa fidnee dhumarratti gaafa gara manaatti galuuf jennu qarshii 50 qofa giphii keenyatti hafee akkan sodaadheeyyuu miti gammachuu xiqqoonaaf kennee gara manaatti waliin galle torbee booddee suuraan keenyi bahees hiriyoonni koo hiriyoonni ishee baga gammaddani gaa'elli keessan kan Abrahaamii fi Saaraa isiniifaa ta'u waliin harrii baasaa horaa baay'adhaa jaarsa jaartii akkoo akaakileef abaabayyuu ta'a jedhanii nu eebbisanii akkam namatti tola eebbi Oromoon guyyaa cidhaa nama eebbisu anis gammade isheenis baay'ee gammadde maatiin baadiyyaa waan jiraataniif deemnee fuula keenya isaanitti argisiisuu qabna jennee suuraa kaanee torban 2 booda miindaa kiyya eeggadheen wal fudhannee deemne maatii keenyas wal barsiisnee gara Finfinnee keenyaatti deebinee waliin jiraachuu eegalle ajab nuuroo wuddinnatiin biyya keenya keessa jiru gaa'ela erga godhatanii booddee namatti dhagahama kireessitoonni mana kiraa muummicha ministeeraa biyya kanaatti aananii aangoo akka biyya kanaatti kan qabanii natti fakkaatu kaanillee yoo hafe hojiidhaa deebi'een galgala xiqqooma boqodheen mana fincaanii yeroon seenu jaartiin ija ishee qullubbii diimaa fakkeessitee nama ilaaltu tokko anta lij shinti beetu himolaalko tolowuudha jette daqiiqaa malamallee toon fayyadamin sagalee ishee kana narra dhaabe anis jechuma ishee sodaacha mana fincaaniitii dafee baheen otuu qulqullaa'ee hin fixiin bulchadheen halkan yoo na rakkise uufuu dhuufeen ofirraa salphiseen ganama bakka hojii deemeen biiroo keenyatti qulqullaa'een xumuradha anoollee bareera haati manaa kiyya kana akkamitti jiraatti ilaaligaa jaartiin guyyaa mana kiraa torbee 2 jettee natti dubbattu haadha manaa koo yeroo fideen mooraa ishee keessa jiraadhu ija maaliin ishees ta'e anaan na ilaaltu jalqabarratti keessummaadha jedheen isaaniin hin barsiise baatii tokko ol ana bira turuu yeroo baranii garuu gatii mana kiraa natti dabalanii jireenya koo hiyyeessarraa gara hiyyeessa jiraachuu hin dandeenyeetti jijjiirani haa ta'u rabbi fayyaaf nagaanaaf kenninaan kanumaanuu nan jiraadha jedheen jireenya kootti fufe akkanuma gatiitti kanfaleen immoo otuun jiraadhee otuu naaf ta'ee gaarii ture akkuma durseen isinitti hime ganama barii ka'een sa'aatii 12tti manaa baheen gara hojii deema haati manaan kiyya immoo mana oolti reefuma fuudheen baatii 2 fixa akkuma nani miila kiyya manaa baasetti haati manaa koo feesbuukiidhaan nama biraa waliin chaatii haasofti erga nama kana waliin haasa'uu jalqabdes reefu torban tokko fixeera laalaa gaa'elatti seentee baatii 2 booddee dhiira gara biraa waliin haadha manaa haasoftu namni isheen haati manaan koo waliin haasoftu kan hin fuune yookiin immoo singiliidha nama kana waliin haasoo isaanii ho'ifatanii walii galanii erga waliif ta'anii booda innis Finfinne keessa akka jiru isheenis Finfinne keessa akka jirtu erga walitti himanii booda waliin bashannanuuf magaala Finfinneerraa achi bahanii magaala Hawaasaa deemanii yeroo bareedaa akka waliin dabarsan haati manaa koo dargaggeessi kun walii galu sana dura garuu dargaggeessi kun hojii kan hin argannee fi maallaqa kan hin qabne baasii isa isaan achitti dabarsan qarshii 10,000 dursitee gara isaatti ergu akka qabdu haadha manaa koo gaafateera isheenis haasoo torbee tokkoon anaan waan caalchifatteef homaa rakkoon qabu ani maallaqa kana na argadha jette walii galte tole homaa rakkoon qabu jettee abdii kenniteef amma isa waliin tapha fixaniiru torban tokkoof haasa'anii kana fe'oo jiraate magaalaa Hawaasaa deemanii waliin bashannanaa tapha ho'ifatanii goolii galchuudha amma kana fe haala ittiin anarraa qarshii kana fuutudha maaliif madda galii gara biraa hin qabdu barattee eebbifamteetti hojii garuu hin qabanne hanga hojii qabdutti maddi galii ishee ana qofaadha anaan immoo asiin manni kiraa nyaata tiraanispoortii kaardiin moobaayilii baatiidhaa gara baatiitti walnaaf gahuu didanii morma hudhanii na qabu jireenya koomeedii yookiin immoo tapha baacoo jedhamuun haadha manaa koo waliin hin jiraadha maallaqa qofa miti tooftaa ittiin manaa baatee anaan amansiistee bakka bashannanaa kana deemtus ishee barbaachisa dubartiidha mitiiree baay'ees isheen dhiphisne galgala hojii ooleen dadhabeen yeroon galu dumbusheen koo sireerra teessee boossi maal taate maaloo maaltu bade har'ammoo eenyu si gaddisiise jedhee yeroon gaafadhu jaartii mana nutti kireessite se'een
maal siin jette maal siin jedhan yeroon jedhuuni natti dubbachuu didde akka durii rakkina ishee afaaniin naaf hiikuu didde yeroo kanatti baay'een dhiphadhe maatii ishee irraa adda baaseen mucaa kana maaliin godhe kan jedhuun baay'een rakkadhe nan kadhadha natti hin dubbattu hinuma boossi hinumaa ittuu yeroon gaafadhu hirqinfattee boossee keessa koo hiyyummaan booressee kaansariitti ta'e ittuu booressitee kaansarii gara biraanaaf goote dhumarratti garuu dubbachuun isheenollee biraazariin koo akkuma ati deemteen naaf bilbilee ture akaakayyuun koo baay'ee dhukkubsateera otoo isheen argiin maaloo lubbuun koo hin darbiin jedhee boo'ee kadhachaa jira obboleessi koo lubbuun koo otoo hin darbiin maaloo ija kee takka nan arga jedhee si kadhachaa jira dafii koottu jedhee naaf bilbilee ani immoo deemuuf maallaqa homaa of harkaan qabu mana keenyarraa baadiyyaa bakka akaakayyuun koo jiru dhaquuf immoo miilaan haga sa'aa 6tti deemuun nama gaafataa otoo lubbuun isaan darbiin akaakayyuu koo ijoollummaa kootii kaasee na guddise waan hunda na barsiise dhaqqabachuuf asiitii haga biyya keenyaatti xiyyaaraan sanaan booddee immoo farda kireeffadheen deemuun na barbaachisaa kanaaf immoo maallaqa hanga qarshii 15,000tti na feesisaa jettee haati manaa koo na gaafatte ani reefuma mindaa kiyya kan hin fudhe guyyaa 3dha gatii mana kiraarraa kanfaleen baasii sakaaniif immoo maaliin godhasa jedhu of waliin mari'achaan ture yeroo kanatti boo'icha mimmaanshee dhiphina ishee waan hin argeef homaa rakkoon qabu ani siif abbaa manaa keedha mitiire maallaqa kana eessaayyuu fideen siif hin kenna jedheen galgaluma waadaa galeefi ganama barii gara waajjiraa deemeen hiriyoota koo maallaqa liqaa gaafachuun jalqabe hoo nama ajaa'iba rakkinni hin jedhe suni mana kiyya qofaa miti mana hojjetaa mootummaa hundumaa seeneera nama naaf liqeessu argachuu hin dandeenye dhumarratti garuu hiriyaan koo tokko dhuguma baay'ee rakkatteetta yoo ta'e tooftaa tokko sittin himaa gaarii miti garuu rakkachuurra immoo wayyaa teelee birrii ni fayyadamta miti sanaan maallaqa dabarsaa turteetta yoo ta'e maallaqa haga ta'e siif liqeessaa sanarraa liqeeffadhu jedhee haala isaanatti argisiise yeroon moobaayila kiyya baneen teelee birrii kana biraa bakka liqaa ilaalu qarshii 8,000 naaf liqeessuu danda'a hiriyoota koo fi hojjettoota waajjira koollee haadha manaa koo waliin wal barsiiseera aadaa mana hojii keenyaati yeroo tokko tokkos waliif ni bilbilu akkanani liqa gaafachaa barbaadaa oolee haadha manaa koof ibsaniiru dhumarratti naaf milkaa'uu teelee birriirraa liqeeffachuu kiyyaanis haadha manaa kiyyatti meera sanaan galgala gara manaatti yeroon galu qarshii 15,000 akkaawuntii ishee irratti nan dabarseef baay'ee gammaddee iddoo 9 na dhungattee baguma ati kan kootaati jettee haati manaan kiyya na eebbiste anis akka gootummaa wayiinatti dhagahame gaafa hir'ina haadha manaa ofiif gahanii jechuudha haa ta'utii garuu battaluma kaatee gara mana fincaanii sanaa deemuun dargaggeessa wal beellamte sana waliin maallaqa sana argadheeraa jettee barreessiteefi innis akkaawuntii kanarratti galchi jedhee haadha manaa kiyya gaafate isheenis battaluma qarshiin ergeefi 15,000 keessaa qarshii 10,000 akkaawuntii dargaggeessa kanarratti galchite rifeensa ishee qixeeffachaa filachaa uffata ishee sirreeffachaa ganama 4 irratti nani mala jettee na beeksistee waan hundaan qiqqixaa'aa bulte ganama hirribaa ka'een gara hojii kootti yeroon imalu misirroo fakkaattee haati manaan koo ciistee dhugumatti akkanatti bareeddee ani haadha manaa koo argeen beeku yeroo cidhaa sana meekaappiin isheen kanfaltee bareedinaaf godhatteeyyuu walakkaa kanaa isheerraan bareenne hinumaa bareedina isheen duraan qabdu irraa dhorkee guyyaa tokkoof haadha manaa koo fokkistuu godhee natti mul'ise har'a garuu dubartoo jannataa fakkaatti of haadhi manaa nani fuudhe ishuma kanamoo jedheen ofirratti hin gojoma'e hirribaas ishee dammaqseen anis hojii natti ta'e malee otoon deemeen akaakayyuu kee gaafadhee baay'ee natti tola ture haa ta'uutii garuu hojii natti ta'e jedheen yeroon isheetti homaa rakkoon qabu si jechuun ana jechuudha ana jechuun immoo si jechuudha ani deeme jechuun ati deemte jechuudha amma nuti haadha manaaf abbaa manaadha nama tokko malee nama lama hin jedhamnu jettee naaf deebiste nagaan naaf oli nagaan naaf imali nagaadhaan immoo naaf deebii jedheen hidhii ishee keessa ungadheen jaalalan qabuu fi ibseefiin gara hojii kootti imalan taasise hojii maalii anis har'a beellama addaan qaba za'aatii 5 irratti maqaa gara biraatiin dargaggeessa kabiraa ta'een haadha manaa koo waliin haasa'aa kan ture anadha maallaqa qarshii 10,000 sana akkaawuntii riyaa koo irratti galcheen gara kootti dabarsadheen teelee birriif kisaaraa qarshii 120 hin kaffale liqa koo ofirraa deeffadhe jechuudha bakka beellamaa kooti haati manaa koo nama gara biraa fakkaatee wal argine kanaan booddee waan ta'uu danda'u
isiniyyuu tilmaamuu yookiin immoo shakuun dadhabdani. Jireenyin baatii muraasa keessatti gatii amma kanaattiin kanfale jireenya sobaa ture. Haati manaan koo torban tokkotti dargaggeessa gara biraatiif dubartii mo'amtudha. Fuudhinaan jedhanii kunoo fuuti kiyyaa kana ta'een isiniin jedha. Xumurameera. Yaada seenaa kanaa gadi fageenyaan kan burqisiise Aagaa Gammachuuti. Toora feesbuukii isaa jalaa kan arganne. Bifa qophii sagantaa kanaaf ta'uuf immoo itti dabaluun kan barreesse Ana Gammachiis Tashoomee. Yoyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaa fardotota qophii keenya. Guyyaa har'aallee qophii keenya adda gochuun barreeffama addaa seenaa namni keenya hedduun guyyaa har'aa kana keessa jiru bifa asoosama gabaabaatiin obboleessi keenya dargaggoo Aagaa Gammachuun toora feesbuukii isaa jalatti nuuf qoode isiniif dubbiseen hin ka'a. Namni keenyi maal keessa akka jiru akka beektan akka hubattan homaa shakkii tokko hin qabu. Bakka dogongora jirutti nuuf kolchaa jecha yoo jaallattan laayikii fi sheer akkanumallee chaanalii keenya faaraa kan taatan subscribe godhaa maatii keenya ta'aa yaada keessan nuuf kennuun illee nu jajjabeessaa waan sirreessinu waan itti daballu waan irraa hir'isnu nuuf qoodaa jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Seenaa barreeffama asoosama gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Fuudheen reefuma ji'a laman fixa. Ani hojiif ganama barii ka'een sa'aatii 12tti galgala halkan sa'aatii 2tti gala. Isheen garuu kophuma mana oolti. Ilmi dhiiraa tokko fuudhuudhaaf bu'aa bayii inni argu isinumtuu ni beektu. Yeroo ammaa kana dubartii ni fuudhe jechuurra ni bitate otoo jedhee bareedaa ture. Sana jechuuf immoo seerri biyya keenyaa waraqaa gaa'ilaa kan jedhu malee eeyyama bittaa fi gurgurtaa gaa'ila irratti hin kennu. Ani hojjetaa mootummaadha. Miindaan koo waggaa 7 hojjedheen qarshii 1,300 argadha. Sanarrattuu akka waajjira keenyaatti hoogganaa keenya malee miindaadhaan kana naan caalu hin jiru. Yuunivarsiitii irraa waggaa 5 baradheen eebbifameen hojii kanatti baga gammadde jedheen qacarameen jijjiirama teessumaa malee jijjiirama miindaa otoo hin argatiin waggaa 7 bifa kanaan hojjechaan jira. Haati koo, abbaan koo, obbolaan koo, hiriyoonni koo fuudhi jechuun yeroo ijaan na argan hundaatti anaan baay'ee na rakkisu. Anis fuudhuu jibbeen miti. Akkamittiin maaliin akkam fuudhu bitaanatti galeetu. Dhugumatti hiriyoonni koo hedduun isaanii keessumaa waliin barannee kan eebbisamni baratanii eebbifamanii waggaa 2-3 keessatti gaa'ela dhaabbatanii ilmaan tokko qofa otoo hin taane ilmaan 2-3 godhatanii gariin mana gariin immoo konkolaataa bitatanii jireenya ajaa'ibaa jiraachaa jiru. Maal kana qofaa warreen anaa gadi jiran immoo baratanii eebbifamanii hanga yoonaatti hojiillee hin qabanne waardiyaallee barbaadanii dhabanii yoon jedhe dhugumatti namni anaan na amanu hin jiru. Yaa jireenya kana isa tokkoof ganamaan milkeessiti isa akka koommoo baatiidhaan miindaatti kennitee jireenyaa fi du'a gidduu jiraachisti. Gaafan fuudhuuf jedhu mucayyoon ani jaalladhe kanaan ani maallaqa ittiin cidha ittiin siif kabaju hin qabu yoo na jaallatta ta'e akkanuma koottu galiitii mana koo jaalalaa fi gammachuun waliin jiraanna jedheen baatii 4 baatii 5 ol ishee mormeen caqaccaqeen mana kootti galfadhe. Otoo mana kootti hin galiin dura ulaagaa kan akkan guutu garuu dursiteen akeekkachiiste. Kunis yoo gaa'ela godhachuu baanne bara kana suuraa otoo waliin hin ka'iin gaa'elatti kan hin seenne hin jiruutii dirqama suuraa ka'uu veelloo dhuffachuun narra jira jettee na dirqamsiiste. Anis kana hoo anuu nan barbaada jedheen ulaagaa kan irratti walii galeen jaalallee kiyya kana mana kootti galfadhe. Warri kiyyas akkam fuudhetti naaf baranii. Isheen dhuftee mana koo galtee guyyaa 3 booddee immoo mucaan isaanii mana kiyya akka jirtu beeksisuuf jaarsa gara maatii isheetti erge. Maatiin ishee araaramuudhaaf jecha qarshii 50,000 akkan kanfalu na gaafatani. Ajab! Yoona kana ture dugdi koo lamatti kan naacite. Durayyuu fuudhaaf kan na sodaachise kana sodaadheeni. Warri ishee meeqa na gaafatu kan jedhuuni. Ani qarshii 50,000 kanfaluu miti suuraa ishee waliidhaan ka'uuf baatii 4 guutuu daabboo gogaa qarshii 10 ciree laaqanaa fi irbaata nyaachaa muka gogaa fakkaadhee deemaa gatii kiraarraa hambifadheen qarshii 4,000 baatiidhaan qusachaan ture. Ajab! Namni na arge foon kun si gatee lafee qullaatti si hambise kaa jedhe natti dubbata. Kanumayyuu hin nuffine abbaan koo dur dubartii harkatti galfachuuf gatii kanfaluu qabda. Dubartiin tola argatan namatti hin mi'ooftu. Laphee ofirraas kabajanii jaalalaan waliin jiraachuun namatti ulfaata jedhee nattaasaa ture. Kunoo jaalallee kiyya haadha manaa koo godhee manatti galchuuf foon irra
irraa gara lafeetti jijjiirameen baatii 4 nama keessaa bahee jiraadheen qarshii 16,000 sanuu suuraaf hin qusadhe. Maatiin ishee immoo kan na gaafatan qarshii 50,000. Qarshii 4,000 kanan qusadhu kana anaaf malee isheen natti dabalamtee gonkumaa qusachuu miti qusannoo iyyuu yaaduu hin danda'u. Abbaa faadha kootti obbolaa kootti bilbiladheen kunoo fuudhinaan jettanii intala mana kootti galfadheeraa qarshii 50,000 garuu hin qabu intala warra isheetti hin deebisa malee jedheen yeroon isaaniin hin gaafadhu. Maalati hojjetaa mootummaa miti waggaa amma kana hojjettee qarshii 50,000 qusachuu kan dadhabde jedhanii yeroo na gaafatan akkattiin jiraadhu natu beeka. Mee jireenya kanaan mindaa kan argadheen qarshii 50,000 abjuu maalii keessa ta'een qusadha moo anis akkanatuuf gateettii dargaggeessaa akkan dha'uuf na jajjabeessaa jirtu jedheen deebiseefi jaarsolii deemanii keessaa abbaan kiyya tokko waan na ta'eef homaa rakkoon qabu. Jibicha jabaachaa jiru kanaafi hoolota 3 yoonsiif gurgure baasii keessa kaanillee ni si danda'anaan jedhee abbaan koo maallaqatti dabalee qarshii 70,000 naaf erge. Yeroo jalqabaaf akkaawuntiin kiyya qarshii 70,000 kan tuqu sanuu anaaf jedhamee otoo hin taane jaalallee koo haadha manaa godheen maatii isheerraa akkan bituufi bittaa yoon jedhe naaf salphata. Bifuma kanaanuu maallaqa maatiin ishee na gaafatan itti ergeen araara buuse. Amma immoo kan itti aanu suuraa ka'uu ofiif suufii bituu isheedhaan immoo beelloo uffisuudha. Kana durseen waadaa waan hin galeef maallaqa abbaan koo ergerraa qarshii 20,000 qaba. Ofii immoo kan hin qusadhe qarshii 12,000 qaba. Waliigalaan qarshii 32,000. Suufii fi kophee bitachuuf qarshii 7,000 na gaafate. Baasii isaa hafe hunda suuraa dabalatee gatii xiqqaa isa jedhamuudhaan haadha manaa koo waliin mana suuraa deemnee meekaappii godhattee qeensa ishee sirreeffattee nyaara haaraas hidhaattee dubartiin ani jaalladheen ishee fuudheetu hin taane dubartii gara biraa fakkaattee qarshii suufii fi kophee kiyyarraa hafe hunduma isaa fidnee dhumarratti gaafa gara manaatti galuuf jennu qarshii 50 qofa giphii keenyatti hafee akkan sodaadheeyyuu miti gammachuu xiqqoonaaf kennee gara manaatti waliin galle. Torbee booddee suuraan keenyi bahees reyoonni koo reyoonni ishee baga gammaddani gaa'elli keessan kan Abrahaamii fi Saaraa isiniif haa ta'u waliin harrii baasaa horaa baay'adhaa jaarsa jaartii akkoo akaakileef abaabayyuu ta'aa jedhanii nu eebbisanii. Akkam namatti tola eebbi Oromoon guyyaa cidhaa nama eebbisu. Anis gammade isheenis baay'ee gammadde maatiin baadiyyaa waan jiraataniif deemnee fuula keenya isaanitti argisiisuu qabna jennee suuraa kaanee torban 2 booda mindaa kiyya eeggadheen wal fudhannee deemne. Maatii keenyas wal barsiisnee gara Finfinnee keenyaatti deebinee waliin jiraachuu eegalle. Ajab nuuroo wuddinnatiin biyya keenya keessa jiru gaa'ela erga godhatanii booddee namatti dhagahama. Kireessitoonni mana kiraa muummicha ministeeraa biyya kanaatti aananii aangoo akka biyya kanaatti kan qabanii natti fakkaatu. Kaanillee yoo hafe hojiidhaa deebi'een galgala xiqqooma boqodheen mana fincaanii yeroon seenu jaartiin ija ishee qullubbii diimaa fakkeessitee nama ilaaltu tokko anta lij shinti beetu himolaalkoo tolootaa jettee daqiiqaa malamallee toon fayyadamin sagalee ishee kana narra dhaabe. Anis jechuma ishee sodaacha mana fincaaniitii dafee baheen otuu qulqullaa'ee hin fixiin bulchadheen halkan yoo na rakkise uufuu dhuufeen ofirraa salphiseen ganama bakka hojii deemeen biiroo keenyatti qulqullaa'een xumuradha. Anoollee bareera haati manaa kiyya kana akkamitti jiraatti ilaale gaa. Jaartiin guyyaa mana kiraa torbee 2 jettee natti dubbattu haadha manaa koo yeroo fideen mooraa ishee keessa jiraadhu. Ija maaliin ishees ta'e anaan na ilaaltu. Jalqabarratti keessummaadha jedheen isaaniin hin barsiise. Baatii tokko ol ana bira turuu yeroo baranii garuu gatii mana kiraa natti dabalanii jireenya koo hiyyeessarraa gara hiyyeessa jiraachuu hin dandeenyeetti jijjiirani. Haa ta'u rabbi fayyaaf nagaanaaf kenninaan kanumaanuu nan jiraadha jedheen jireenya kootti fufe. Akkanuma gatiitti kanfaleen immoo otuun jiraadhee otuu naaf ta'ee gaarii ture. Akkuman durseen isinitti hime ganama barii ka'een sa'aatii 12tti manaa baheen gara hojii deema. Haati manaan kiyya immoo mana oolti. Reefuma fuudheen baatii 2 fixa. Akkuma nani miila kiyya manaa baasetti haati manaa koo feesbuukiidhaan nama biraa waliin chaatii haasofti. Erga nama kana waliin haasa'uu jalqabdes reefu torban 1 fixeera. Laalaa gaa'elatti seentee baatii 2 booddee dhiira gara biraa waliin haadha manaa haasoftu. Namni isheen haati manaan koo waliin haasoftu kan hin fuune yookiin immoo singiliidha. Nama kana waliin haasoo isaanii ho'ifatanii walii galanii erga waliif ta'anii booda innis Finfinne keessa akka jiru isheenis Finfinne keessa akka jirtu erga walitti himanii booda waliin bashannanuuf magaala Finfinneerraa achi bahanii magaala Hawaasaa deemanii yeroo bareedaa akka waliin dabarsan haati manaa koo dargaggeessi kun walii galu. Sana dura garuu dargaggeessi kun hojii kan hin argannee fi maallaqa kan hin qabne baasii isa isaan achitti dabarsan qarshii 10,000 dursitee gara isaatti ergu akka qabdu haadha manaa koo gaafateera. Isheenis haasoo torbee tokko
tokkoon anaan waan caalchifatteef homaa rakkoon qabu ani maallaqa kana ni argadha jette walii galte. Tole homaa rakkoon qabu jettee abdii kenniteef amma isa waliin tapha fixaniiru. Torban tokkoof haasa'anii kana fe'oo jiraate magaalaa Hawaasaa deemanii waliin bashannanaa tapha ho'ifatanii goolii galchuudha. Amma kana fe haala ittiin anarraa qarshii kana fuutudha. Maaliif madda galii gara biraa hin qabdu. Barattee eebbifamteetti hojii garuu hin qabanne. Hanga hojii qabdutti maddi galii ishee ana qofaadha. Anaan immoo asiin manni kiraa, nyaata, tiraanispoortii, kaardiin moobaayilii baatiidhaa gara baatiitti walnaaf gahuu didanii morma hudhanii na qabu. Jireenya koomeedii yookiin immoo tapha baacoo jedhamuun haadha manaa koo waliin hin jiraadha. Maallaqa qofa miti. Tooftaa ittiin manaa baatee anaan amansiistee bakka bashannanaa kana deemtus ishee barbaachisa. Dubartiidha mitiiree baay'ees isheen dhiphisne. Galgala hojii ooleen dadhabeen yeroon galu dumbusheen koo sireerra teessee boossi. Maal taate maaloo maaltu bade har'ammoo eenyu si gaddisiise jedhee yeroon gaafadhu jaartii mana nutti kireessite se'een maal siin jette maal siin jedhan yeroon jedhuuni natti dubbachuu didde. Akka durii rakkina ishee afaaniin naaf hiikuu didde. Yeroo kanatti baay'een dhiphadhe. Maatii isheerraa adda baaseen mucaa kana maaliin godhe kan jedhuun baay'een rakkadhe. Nan kadhadha natti hin dubbattu hinuma boossi. Hinumaa ittuu yeroon gaafadhu hirqinfattee boossee keessa koo hiyyummaan booressee kaansariitti ta'e ittuu booressitee kaansarii gara biraa naaf goote. Dhumarratti garuu dubbachuun isheen oollee. Biraazariin koo akkuma ati deemteen naaf bilbilee ture. Akaakayyuun koo baay'ee dhukkubsateera. Otoo isheen argiin maaloo lubbuun koo hin darbiin jedhee boo'ee kadhachaa jira. Obboleessi koo lubbuun koo otoo hin darbiin maaloo ija kee takka nan arga jedhee si kadhachaa jira. Dafii koottu jedhee naaf bilbilee. Ani immoo deemuuf maallaqa homaa of harkaan qabu. Mana keenyarraa baadiyyaa bakka akaakayyuun koo jiru dhaquuf immoo miilaan haga sa'aa 6tti deemuun nama gaafataa. Otoo lubbuun isaan darbiin akaakayyuu koo ijoollummaa kootii kaasee na guddise waan hunda na barsiise dhaqqabachuuf asiitii haga biyya keenyaatti xiyyaaraan. Sanaan booddee immoo farda kireeffadheen deemuun na barbaachisaa. Kanaaf immoo maallaqa hanga qarshii 15,000tti na feesisaa jettee haati manaa koo na gaafatte. Ani reefuma mindaa kiyya kan hin fudhe guyyaa 3dha. Gatii mana kiraarraa kanfaleen baasii sakaaniif immoo maaliin godha isa jedhu of waliin mari'achaan ture. Yeroo kanatti boo'icha mimmaan ishee dhiphina ishee waan hin argeef homaa rakkoon qabu. Ani siif abbaa manaa keedha mitiire maallaqa kana eessaayyuu fideen siif hin kenna jedheen galgaluma waadaa galeefi ganama barii gara waajjiraa deemeen hiriyoota koo maallaqa liqaa gaafachuun jalqabe. Hoo nama ajaa'iba! Rakkinni hin jedhe suni mana kiyya qofaa miti. Mana hojjetaa mootummaa hundumaa seeneera. Nama naaf liqeessu argachuu hin dandeenye. Dhumarratti garuu hiriyaan koo tokko dhuguma baay'ee rakkatteetta yoo ta'e tooftaa tokko sittin himaa. Gaarii miti garuu rakkachuurra immoo wayyaa. Teelee birrii ni fayyadamta miti. Sanaan maallaqa dabarsaa turteetta yoo ta'e maallaqa haga teessiif liqeessaa sanarraa liqeeffadhu jedhee haala isaanatti argisiise. Yeroon moobaayila kiyya baniin teelee birrii kana biraa bakka liqaa ilaalu qarshii 8,000 naaf liqeessuu danda'a. Hiriyoota koo fi hojjettoota waajjira koollee haadha manaa koo waliin wal barsiiseera. Aadaa mana hojii keenyaati. Yeroo tokko tokkos waliif ni bilbilu. Akka ani liqa gaafachaa barbaadaa oole haadha manaa koof ibsaniiru. Dhumarratti naaf milkaa'uu teelee birriirraa liqeeffachuu kiyyaanis haadha manaa kiyyatti meera. Sanaan galgala gara manaatti yeroon galu qarshii 15,000 akkaawuntii ishee irratti nan dabarseef. Baay'ee gammaddee iddoo 9 na dhungattee baguma ati kan kootaati jettee haati manaan kiyya na eebbiste. Anis akka gootummaa wayii natti dhagahame gaafa hir'ina haadha manaa ofiif gahanii jechuudha. Haa ta'utii garuu battaluma kaatee gara mana fincaanii sanaa deemuun dargaggeessa wal beellamte sana waliin maallaqa sana argadheeraa jettee barreessiteefi innis akkaawuntii kanarratti galchi jedhee haadha manaa kiyya gaafate. Isheenis battaluma qarshiin ergeefi 15,000 keessaa qarshii 10,000 akkaawuntii dargaggeessa kanarratti galchite. Rifeensa ishee qixeeffachaa, filachaa, uffata ishee sirreeffachaa ganama 4 irratti nani mala jettee na beeksistee waan hundaan qiqqixaa'aa bulte. Ganama hirribaa ka'een gara hojii kootti yeroon imalu misirroo fakkaattee haati manaan koo ciistee. Dhugumatti akkanatti bareeddee ani haadha manaa koo argeen beeku. Yeroo cidhaa sana meekaappiin isheen kanfaltee bareedinaaf godhatteeyyuu walakkaa kanaa isheerraan bareenne. Hinumaa bareedina isheen duraan qabdu irraa dhorkee guyyaa tokkoof haadha manaa koo fokkistuu godhee natti mul'ise.
mul'ise. Har'a garuu dubartoo jannataa fakkaatti. Haadhi manaa ani fuudhe ishuma kana moo jedheen ofirratti hin gojoma'e. Hirribaas ishee dammaqseen anis hojii natti ta'e malee otoo hin deemeen akaakayyuu kee gaafadhee baay'ee natti tola ture. Haa ta'uutii garuu hojii natti ta'e jedheen yeroon isheetti himu homaa rakkoon qabu. Si jechuun ana jechuudha. Ana jechuun immoo si jechuudha. Ani deeme jechuun ati deemte jechuudha. Amma nuti haadha manaaf abbaa manaadha. Nama tokko malee nama lama hin jedhamnu jettee naaf deebiste. Nagaan naaf oli. Nagaan naaf imali. Nagaadhaan immoo naaf deebii jedheen hidhii ishee keessa hungadheen jaalalan qabuu fi ibseefiin gara hojii kootti imalan taasise. Hojii maalii? Ani sar'a beellama addaan qaba. Za'aatii kanarratti maqaa gara biraatiin dargaggeessa kabiraa ta'een haadha manaa koo waliin haasa'aa kan ture anadha. Maallaqa qarshii 10,000 sana akkaawuntii riyaa koo irratti galcheen gara kootti dabarsadheen teelee birriif kisaaraa qarshii 120 hin kaffale. Liqa koo ofirraa deeffadhe jechuudha. Bakka beellamaa kooti haati manaa koo nama gara biraa fakkaatee wal argine. Kanaan booddee waan ta'uu danda'u isiniyyuu tilmaamuu yookiin immoo shakuun dadhabdani. Jireenyin baatii muraasa keessatti gatii amma kanaatti hin kanfale jireenya sobaa ture. Haati manaan koo torban tokkotti dargaggeessa gara biraatiif dubartii mo'amtudha. Fuudhinaan jedhanii kunoo fuuti kiyyaa kana ta'een isiniin jedha. Xumurameera. Yaada seenaa kanaa gadi fageenyaan kan burqisiise Aagaa Gammachuuti. Toora feesbuukii isaa jalaa kan arganne. Bifa qophii sagantaa kanaaf ta'uuf immoo itti dabaluun kan barreesse Ana Gammachiis Tashoomee.